السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماركة فوني كم جرتنا قافية سنجد حردتو ذا فيك وجمتو ذا ماتي كنكو أكن جرتان في كيساني. الحمد لله رب العالمين أنا كوتي الرأي رجاولو تكن قبل سنين الفجرة يعني جوابنا قبل سنين في مالني أكاكوني نموت تقطق تران قبل سنين الفجرة ترى مالي في أكاكوني نموت تقطق يو سنين جرو أنا الدنيا تنرى أنا من هندي تقوى سنين جانجرو لكن يمو أكاكوني نموت تقطق أن qabadee dhufe maali yoo jettan ta'e har'aafi immoo wanni nan qabadee dhufe kuni laakiin adeemsa jireenya ilma namaa keessatti namoonni tokko jechuun astaasabiin isaa xiqqoodha waan ta'eef jechuudha. Laakiin ati jireenya kan keessatti yoo bal'istee kan yaadne ta'e hedduutu akka rakkisaadha. Maaliifuu akkuma xiqqoo yaadu san waa hundumaa xiqqishuu yaadda waan ta'eef jechuudha. Laakiin immoo mee gabaabsee wanni isiniin jechuu barbaadu maal isiniif fakkaate obboleewwan kiyya. وانتي يعني سنين جتسو قبل في جتسو ده شو بدك انا عارفه ما فيديو جدو لاني انا جتسو ده وانين قبل سنين في رمال سنين فكاته يعني كيا جورينيا كان كيكستي اسو في مدالي مالف نما مدالت اسو متا كان كي مدالين مالف علمنا ما مدالت hafuudhaan nu fakkii namoonni tokko jechuun osoo mataa isaan madaalin nama madaaluuf deemu osoo dalagaa isaan madaalin dalagaa namaa madaaluuf deemu sababni maa inni yaada xiqqaa nama qabuudha jedhamu namni akkana maaliif namni tokko osoo mataa ofii hin madaalle nama madaale taanan jireenya isaa keessatti wanni inni ta'aa deemu suni maal inni duraa ufun madaalee maaliif nama akka madaalu hubadha yaan isa nama yaada xiqqaa yaadu jedhamu wani akkana kun jechuudha. Maaliifuu namni nu waa xiqqoo wayii yaadu maal ta'a kan ofii san dhiisee kanamaa madaaluuf tattaafata. Dura jireenya keessatti mataa kan kee madaali malee mataa namaa abadan hin madaalin. Mataa namaa abadan hin madaalin dursi of madaali. Namni tokko akka fedhe ta'eef namni tokko malkii bushaa qabaateef namni tokko waan fedhe ta'eef ati yaada nama sanii beekuu hin dandeettu waan ta'eef jecha waan ati gochuu qabdu maalinni mataa kan kee madaalii ati booda nama san yoo akka tasaa waa hojii isaa irratti argitee illee madaaluu ni dandeessa. Laakiin immoo madaalli yoo isin jedhu namoonni tokko tan ofii dhiisee tan namaati irratti madaalli guddaa akka kennuutu baay'ata jechuudha. sababni ta'uu hin qabu waan akkasiisuni maaliifuu tantee qofa madaalii achi booda tan namaati irratti madaali. Namni kaminuu jireenya isaa keessatti dhabaatu jira, kamalki bushaatu jira, waa namoota hedduutu jira waan ta'eef jecha namoota kanneen hundaa keessaa bushaallee onna isaa keessa hin beektu, bareedallee waan inni yaadu san hin beektu. Laakiin ilmi namaa kaminuu garaagarummaa guddaa qaba. Ati osoo ofii hin madaale nama madaali. jireenya makee keessattuu osoo mataa kan kee anamman osoo ofii madaalle yookiin immoo waa isinitti dubbachuu hin danda'u. Sababni ni maali madaalee maal hojjechaa jira maal irra jira wanni ani yaadu hoo maali galma ga'uu danda'amu galma ga'uu danda'u tattaaffii akkamii qabu tattaaffii akkamii hin qabu waan jedhurraa kan ka'e yookiin yaada isinii dabarfachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu osoo ofii madaalle nama madaaliin abadan jireenya kee keessatti yoo kamiyyuu jechuudha. Dura of madaalii ati waan dalaytu san guutumaan guututti of madaalii geessi achiin booda nama inuu baay'istee madaaliin iyyuu si jamira nama maannetti isaan beektu waan ta'eef jechuudha. Fakkeenya fudhannee mucaa tokko irraa ijoollee shamaraa tokko dhiisaa jedhanii haasa'u tokko yoo fudhattan ta'e. Mucaan suni mucayyoo takkaatu jira jechuudha. Ani viidiyoo isaanii viidiyoo nama laxafu fedhiin qabu. Suuraa kamiyyuu ta'ee suuraa nama laxafu abadaan hin fedhu jechuudha. Maaliifuu faayidaa hin qabu waan ta'eef jechuudha. Laakiin immoo wanti kana fakkeenya isinii kaasee fi mucaa takka jira mucaa sirbituu yookaan namni malkii isiitiin arrabsa. Nama malkii namaatiin illee hin arrabsin. Jireenya kee keessatti malkii namaatiin nama hin arrabsin. Maaliifuu waan boru waan taatan beektu waan ta'eef jecha malkii namaatiin nama hin arrabsin. Osoo of mataa kee madaalle deebitee immoo jechaan taane faana maan jedhiin madaaltee waanuma argite. Laakiin maalee hedduu rakkisaadha wanni akkanaa waan ta'eef jecha of madaalii booda nama madaaluu yaali malee osoo of hin madaalle nama abadan madaaluu inumaayyuu hin yaadin jireenya kee keessatti sababni baay'ee rakkisaadha wantoonni akkanaa. Malkii amma waa'ee malkii kanarraa yoo fudhanne namni tokko bifa bareedeef jecha
nama tokko hamilee kacabsu baay'atu jira laa keessaa nama hamilee nama milkiin qabne hamilee kacabsu namoota hedduutu jira laa abadan kun inumaayyuu ta'amuu qabu iyyuu sijjamir kanaafuu dursaa of madaalii nama osoo madaaliin dursii jechuudha kaza durin heke keessatti waan oofatu guutuma isaatu of madaaltee geessiteedha kan nama madaaluu dandeettu malee dubatti haftummaan osoo ofii galmangee ofii tattaafachaan jiraanne nama madaaluun baay'ee rakkisa namoonni tokko dalagaa isaa bar dalagaa isaatu hin beeku deebee nama madaala kun akkanatu baay'ee rakkisaadha jechuudha waan akkana kanarraa of qoxxobuun hedduu takka barbaachistuudha guutummaan kuusutti jechuudha osoo fi madaalli nama madaalinii abbaa feete yoo ta'e laakiin akka tasaamala akkana qabaattanis irraa of qoxxobuudha maaliif faayidaan qabu waan ta'eef jechuudha ay tattaaffii kenkee waan irratti tattaafattu situ mataa kenkeettu beeka malee namni sii beekuu hin qabu waan daleeju san illee mataa kiyyaate of beeki malee namni abadan sii beekuun inuu barbaachistu iyyuu miti waan ta'eef jechuudha kanaafuu safi madaalii nama madaalii sin jira ordoftu kiyya warreen sagalee waan dhageeffatan sagalee sin gabaabsu fedhii qaba sagalee sin irratti dheeressu hin barbaadu laakiin yaannan qabadee dhufe kana yaanni kan koosinitti tolee komentii jalatti yaada naaf kenna yoommoo yaanni kiyya kun isiniif hin taanellee barreeffama komentii jalatti naaf barreessaa guutummaan guututti deebisuu danda'a waan ta'eef jechuudha laakiin akkumaan isiniin jedhe yaada barreessaa nama kamiifuu yaada barreessaa warreen hordoftan hundi keessan akkasuma immoo laayikii godhaa warri immoo haaraa naaf dhuftan welkaam isiniin jecha asuma irratti isin dhaabaa sagalee isin irratti dheeressuuf fedhiin qabu turte gaarii isiniin jedha.